0,0 jenne enter jenna jechuudha. Amma kun 00,0 as kanadha jechuudha. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun Yoomiif Tech YouTube channelidha. Like subscribe gochuun eegala. Channeliin kun channelii Oromooti. Keessumaa channelii dargaggoota Oromooti. Channelii kanarratti afaan keenya gara afaan teknooloojii ceessuuf gaheesaa ni ba'a jedhee yaada. Anillee kanuma irratti hundaa'een afaan keenya haga ta'e gara teknooloojiitti ni jijjiirra kan jiru irratti hundaa'een afaan keenya kanaan YouTubeii isinii hojjechuuf eegaleen jira tuutoriyaalii garaagaraa. Baay'inaan afaan Oromootiin tuutoriyaalonni haga barbaannu hin argannu, koorsota barbaanne afaan keenya kanaan hin argannu yeroo baay'ee. Kanaaf kanarratti hundaa'uutiin afaan keenya kanaa yoo hojjenne yoo afaan keenya gara teknooloojiitti finne gaariidha jedhee waan yaaduuf anillee gama kootiin gahee kun bahadha jedheeni kanan afaan keenya kanaan YouTube channel Tech kan jedhu kana hojjechuu kanan murteessee fi kanaaf sinillee hordoftoonni koollee like subscribe gochuun na jajjabeessaa adaraa isiniin jechuun barbaada. Channelii kanarratti Yoomiif Tech channelii kanarratti tutorialota iskilii ta'an tokko kan isiniif hojjedhu. Isaanis kanneen akka AutoCAD designing 2D 3D Python programming web development fi motor winding isinii hojjechuun murteesseen jira. Kanaaf sinillee na jajjabeessuun yaada koo kana yoo deeggartu ta'e like subscribe gochuun yoo keessaniif illee share gochuun na jajjabeessa. Afaan hundaatiin tutorialonni haga barbaadamu ta'e hojjetamee jira. Afaan Ingiliffaa yoo barbaadan amma afaan tutorialii baay'eetu hojjetamee jira. Afaan Amaaraa inni akkanuma afaan keenya kanaan haga ta'e hin hafa. Kanaaf kanammoo nuti hojjenne gama keenyaan dargaggoon muuxannoo qabnu share goonee hiriyoota keenyaaf illee namoota fedha qabaniif illee namoota of barsiisu kan barbaadaniif illee baay'ee isaan barbaachisa jedhee waan yaadeef hojjechuu murteesse. Kanaaf sinillee gama keessanii yaadni koo kun yoo sin amansiise subscribe like gochuun na jajjabeessaa siniin jedha. Kanaaf gama keessanii yaada qabdan wanta sirrachuu qabu yoo jiraate comment boxatti na beeksisa. Channeliin kun haaraadha. Yoomiif Tech YouTube channelidha. Haaraa reefan eegala. Kanaaf sinillee mucaa keessan kana mucaa Oromoo jajjabeeffachuu hin dagatina na jajjabeeffadha. Maaliif yoo jettan yoo sin nu jajjabeestan muuxannoo baay'ee nu bira jira. Ani barataadha, barataa yuunivarsiitiiti. Additionally kanaan hojjedhudha kuni. Kanaaf muuxannoo baay'ee nu bira jira. Dargaggoonni geessuma like, share, subscribe gochuun nu jajjabeessa. Yoo nu jajjabeestan nuti humna godhanna. Haamilee godhanna. Humna godhannaan immoo kan nu bira jiru hin qusannu. Nuti illee bor tutorialota garaagaraa baay'ee barbaachisoo ta'an sa'aatii kanarratti baay'ee barbaachisaa kan ta'an siniif dhiyeessuu duubatti hin jennu odeeffannoo sin biraan ga'uuf illee duubatti hin jennu. Kanaaf nu jajjabeessa. Jalqaba irratti kanaan tutoriyaal kun jalqaba AutoCAD design ta'a. AutoCAD designing iskiliidha. Baay'ee kan salphaa ta'edha, baay'ee simpliidha. Tutoriyaaliin hojjedhu kana hunda hordofnaan mana keessan teessanii akka barbaadanitti hojjechuu qabdu. Hojjettanii experience yoo taatan immoo isaan mana keessan teessanii hojii barbaadan diizaayinii hojjechuu dandeessu. Akka barbaadanitti karaa onlaayinii hojjechuu dandeessu. Gara hojii onlaayiniitti sin fidudha. Programming Pythonis immoo akkuma beektan programmidha. Sa'aatii kanatti wanti within iskilii programmingidha. Programming bartan jechuun waan baay'ee hojjechuu dandeessu. Kan biraa web development. Web development dandeenyaan HTML, JavaScript warreen kana weebii tokko develop gochuu dandeenyaan hojii barbaadan ittiin hojjettu. Kan mataa keessanii dhaabbata tokkoof hojjettanii birrii doolaaraan argachuu ni dandeessu. Kanneen akkasiin nu bira jira. Kan biraa induction motor designingidha. Kanallee akkamitti akka diizaayinii goonu zeeroo irraa kaanee haga dhumaatti akkamitti akka hojjetamuu danda'u namoonni fedha qabdan nu hojjedhan sinii hojjenna. Kanaaf kanneen arfan irratti xiyyeeffadhee sinii nan hojjedha jedhee tutorialii eegaleen jira. Kanaaf sinillee subscribe gochuun yaada koo deeggartu ta'e comment irratti jabaadhu naan jedha. Waan an sirreessoo jiraadhe immoo kana sirreesse jedhaati na hubachiisa. Kun YouTube koo jalqabaati. Anillee reefan eegala. Na jajjabeessuu hin dagatina. Kanaaf amma AutoCAD design irraa kaanu har'a kanan isinitti agarsiisu akkatti AutoCAD installation godhannu akkamitti akka hojjennu introduction video isinitti agarsiisa. Sarara darbees 2D akkamitti hojjechuu dandeenyu, akkamitti design gochuu dandeenyu objectii tokko kana haala salphaatiin isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf gara tutorial keenyatti agallu adaraa keessan subscribe like gochuu hin dagatina nu jajjabeessa. Kun anaaf like gochuun keessa subscribe gochuun keessa anaaf waan guddaadha. Kanan sin barbaadus kanuma. Kanaaf nu jajjabeessa. Kanaaf amma gara tutorial keenyatti taasennu. Hordoftoota keenya walitti deebinee jirra. Paartii jalqabaa eegallee jirra. AutoCAD introduction isaa ilaallaarra. Kanaaf jalqaba irratti waan beekuu qabnu AutoCAD baruuf
waan nuti beeku qabnu jalqaba tokkoffaa koompiyuutara giddu galeessaa ta'e qabaachuu qabna PC. Kan biraa sooftiweerii isaa buufachuu, kan biraa tuutoriyaalii hojjetu qofa hordofuu qofa kan isin irraa eegamu malee waan haaraan seera hin jiraatu. Sooftiweerii isaa akkamitti akka buufattan yoo barbaaddan Google irraa buufachuu dandeessu. Kan biraa maybe yeroo buustan sirrakkisuu danda'a, maybe firii argachuu dhiisuu dandeessu, laayisensiin gaafachuu danda'a. Kanaaf yoo isin barbaachise yoo isin dide Google irraa daawunlood godhachuun yoo sirrakkise maybe Telegram group korra sinif nanka kan achira sinikaaf comment box irratti na beeksisa. Achira sinikaaf danda'a ani 2021 fayyadama already baneeramani. Banee waan anjiruuf akkana godhattu yeroo banamu interface isaa kana fakkaata. Kana waldeeffanna. Interface isaa walumaa gala kana fakkaata yeroo bantan kana fakkaata jalqaba irratti AutoCAD faayila banachuu qabna. Faayila desktop keenya irratti faayilli tokko nu barbaachisan already banadheera kun AutoCAD 2D project 1 jedhee banadheen jira. An akkana faayila tokko kliik godhachuu qabdu. Faayila arga banattanii as kana dhuftanii faayila keessa galtu. Faayila keessa new file kan jedhu galtu. New keessa galtanii as kana ACAD DWT extension isaati. DWT kun kana gootanii 2D dha. Ammas kana walitti ACAD 3D kun kan 3D DWT extension isaati kun. Kanaaf kana irratti ogeettanii open jettu kaza kana irratti banattu jechuudha. Limit gochuun dirqama seera jiraata. Project jettan otoo hojjechaa jirtanii akkasiin jalaan banneef limit godhachuu qabdu. Limit yeroo godhatan 0,0 enter 100 godhadhaan isin aga barbaadan godhachuu dandeessu. 100 ammallee enter limit godhannee jirra. Interface isaa kana fakkaata. Subscribe live gochuu hin dagatina. Kanaaf interface isaa kana fakkaata. Warreen kana as kana kan jiran toolsota asirra jiran kana akkamitti akka fayyadamnu isinitti agarsiisa. Warreen kana as kana jiran kana 3D irratti harka caalu kan nuti fayyadamnu. Kanaaf amma nu barbaachisani kana ishii kana as kana kan jirtu kanaaf as kana kan jirtu harka caalu kan nuti fayyadamnu 2D keessatti. Kanaaf kun arkiidha. Arkii tokko yeroo kaasnu akkaataa gosoota arkii baay'eetu jira. As keessa fayyadamnee kaasna jechuudha. Arkii yeroo kaasnu as kana serkilii tokko kaasuu raadiyeesii diiyaameetirii ta'uu nu laatame taantu taan yoo ta'e serkilii tokko asirratti kaasuu barbaanne wayilaayinii taantu taan raadiyeesii akkanatti kaasuu dandeenya. Kanallee otuma hojjechuu baraa deemtu harka caalu booda kaara isin taaneef isinitti agarsiisan jira. Ellipsii yoo kaasuu barbaanne irree as dhumna. Kan biraa reektaangilii yoo kaafachuu barbaanne reektaangilii tokko kaasuu barbaanne illee as dhumna. Kunillee 3D irratti nu barbaachisa harka caalu pooligoonii kana gizee biloonni tokko diizaayinii gochuuf yeroo fayyadamnu pooligoonii nu barbaachisa. Yeroo kana fayyadamna kan biraa warra kana as jiran kanadha. Kun move gochuu nu fayyada. Kun copy kun fillet gochuuf nu fayyada. Kun trim gochuu nu fayyaddi. Kun aareedha. Fakkeenya serkilii tokko kaasne serkilii irratti serkilii hojjechuu barbaada. Kun offsetidha. Offsetiin tokko laayinii tokko kaasne laayinii sana laayisii gosa sana distaansii haga ta'een distaansii murtaa'aa ta'een laayinii kan biraa bukkeetti hojjechuu barbaanne fayyadamna jechuudha. Kun skeeliidha. Kun haganatti baay'ee kan nu barbaachisu miti. Walumaa galatti kana fakkaata 2D'n keenya as kana yeroo bannu world irra ta'uu qaba. Kun 2D irra jiraachuusaa kanaan beeknaan jalqaba irra 2D irra keewwanneera. Kan biraa as kana dimension as jira. Dimensioniin distaansii amma fakkeenya laayinii tokko ta'u jenne kana goone distaansii kanaaf kana jidduu jiru diiyaameetirii keenya nu ta'uu qaba. Kanaaf isaas keessa finnee keewwanna. Isaallee ilaallaa ta'u hojjechaa deemnu booda gizee diiyaameetiriin dirqama hojjetama yeroo diiyaameetirii hojjennu. Kanaaf kanammoo balleessuuf lift kirii caan gootanii gadi qabdanii akkana gootan kun dhufa delete gootu jechuudha. Laayinii tokko dogoggortanii objektii dogoggortanii balleessuuf isin barbaachise. Kan biraa toolsonni keenya kanadha. Subscribe live gochuu hin dagatina. Fakkeenyaaf laayinii tokko kaasee isinitti agarsiisa. Laayinii yeroo kaasnu hin xumna. Way 0,0 jechuu dandeenya. 0,0 irraa kun as kana XY kan jedhu as kana akka nu qabu barbaanne 0,0 jennee enter jenna jechuudha. Amma kun 0,0 as kanadha jechuudha. X'n keenya 0, Y'in keenya 0. Start pointiin keenya asidha jechuudha. Kanaaf kana rectangular irra keewwanna, orthogonal irra keewwanna. Laayinii qixa sirrii kan dhufu fakkeenya square way ajin afura. X Y afur. X illee afur.
enter garagarillee 4 hojjechuu barbaanne 4 millimeetirii enter askanallee erga dhumne qaxxita askana qabsiisne qaxxita askana fiduu jechuudha. Kanallee kanatu hojjechuu dandeenya laayinii tokko hojjechuu barbaanne akkasitti hojjenna. Fakkeenya kunallee balleessinaa serkilii tokko hojjechuu barbaanne serkilii godhanne 0,0 laannee kaasuu dandeenya bakka barbaannes qabu dandeenya. As kanarratti amma as dhumne diyaametiiriitiin akkas goone akkana gochuu dandeenya. Kun diyaametiiriitiin fakkeenya raadiyeesiitiin yoo kaasuu barbaanne immoo as keessa galle diyaametiiriin as jira raadiyeesiin as jira raadiyeesiitiin kaasuu dandeenya. Bakka akkanatti kaasna. Kan biraa laayinii kanadha warri kun akkasumatti fayyadamna. Kan biraa tiriimii kana osoo agarsiisu barbaade amma laayinii kana dogoggoroo kan ta'e kanatti ishee balleessina jechuudha. Kanallee kanatti balleessuu dandeenya. Kan biraa fileetii gochuun immoo qal'aalisina salphumatti ilaaluu dandeessu. Fileetii gochuun amma laayinii tokko fakkeenya laayinii tokko akkasitti kaasee laayinii tokko as kanaan dhufa laayinii tokko kaasee kan laayiniin kun deebisee gochuun barbaade deebisee laayinii kana kan aarkii wayii as kana jidduu fiduu barbaade asaan dhufa fileetiin godha. Kaza first object ergan tokko enter jedha. Enter ergan jedheen booda raadiyeesii nagaafta raadiyeesii keenya nu laatama raadiyeesii keenya sadii yoo ta'e enter jedhe second object tokko jedha. Second object kanaan tokko kun akkanatti curve keenya kan tan hojjete jechuudha. Kanaan nuuf barbaada offset kun immoo aareedha. Aareen keenya immoo circle tokko kaasne fakkeenya circle tokko sirra kaasne circle kanarratti leela circle xiqqoo kaasuu otoo barbaanne circle kanarratti circleota 5 jiraachuu danda'u as kana. Fakkeenya asirratti tuqna. Asirratti circle mana geessu kan akka hojjennu ajajamne irraa ta'e projectiin keenya kan akkanaaf harkaa qabate circle kan asitti sassaaqa kaasnu kana tokko ishee baay'isu jechuudha. Kana jechuun asuma polar array dhufna kazas enter jedha. Enter the object kaza maal jecha specific center an jedhu jira. Yoo barreeffama isaa dubbise sin ajaja ofii isaa illee AutoCAD sin tolu specific center point of array jedha. Akkana tuktu kaza kanatti sinii fidaa jechuudha. Amma barbaadan as kana jirti ETM ishee as kana sadii yoo ta'e sadii guutuu afur yoo ta'e afur gootanii enter yoo jettan qaxxita afur sinii fidaa jechuudha. Akkuma argattan kaza enter jettu bakka salphaatti akkasitti kaasnu jechuudha. Kan biraa offset jechuun amma laayinii tokko fidanna fakkeenya isinitti agarsiisa. Laayinii tokko kana fidanne laayinii kan asumatti dabaluu barbaade distaansii aga ta'een kanarraa fageessine laayinii kana isuma fayyadamu barbaade offset goona jechuudha. As dhumne booda offsetii godhanna jechuudha. Erga offsetii tuqne maannu specific offset distance jedha. Distaansii keenya laattana distaansii 4 yoo ta'e diameter way diameteriidha. Dhufne select object to offset jedha. Object godhannu kan akkanatti ammallee haga 3 godhachuu barbaanne akkanatti godhanna. Kanaaf nu fayyada jechuudha. Kanaaf nu fayyada move jechuun immoo amma circle kana move godhachuu barbaanne select object jechaa jira. Object kana select godhanneerra lamaan isaa move godhachuu barbaanne enter kaza bakka barbaannetti as kana qabanne as fiduu barbaanne bakka kanatti fidachuu jechuudha. Akkuma argitan kana akkanatti move godhachuu dandeenya. Kanaaf nu fayyada. Paartiin jalqabaa keenya kana fakkaataa waan hordoftaniif galatoomaa isin jenna. Subscribe live gochuu hin dagatina. Paartii lamaffaatti walitti deebina. Hin eegalle ammallee eegalle kun introductionidha. Kan biraa kan sin barbaachisu immoo maybe download gochuun sin rakkisuu danda'a software isaa jalqabaa kaasee haga dhumaatti akka kanatti eegaltanitti sinitti agarsiisnu hojjedhu jedhaan beeksisaa nagaan naaf ta'a sin jaallanna subscribe live gochuu hin dagatina nagaatti.